viidiyoo kan haa daawwannu ka'umsaaf. Egaa kan laalle kun duratti nuu kaaftaniirtu karaa miidiyaa hawaasatiin nu biraan waan gahaa jiru keessa kominikeeshinii magaalaa Walisoo badhaatuu fi mijattuu misooma fakkataate kaasaa akkasumas immoo namoonni garaagaraa qeeqa isaanii karaa miidiyaa hawaasaa OBN afaan Oromoon nuu kennaa jiranii yaada isin kaaftan san deeggare kominikeeshinii magaalaa keessanii. Mee wanni amma reefu laalle kun immoo magaalaa keessan haala kamiin ibsa? Lafoonni akkanatti dallahanii taa'an fi irratti kosiin gatamaa jiru investimentiif akka dallaaniif investimentiif kennaman odeeffanne. Ayyaantuun immoo qabatamaan achi deemtee waan ilaalte irratti dabaltee kaasuu dandeessa. Lafoonni akkanaa kun maaliif dalleeffaman? Haalli mijaatan investimenti yoo jiraate Walisoo achitti dhihoodha, kararra jirti, misoomaaf mijaattuudha. Maaltu misoomsuu dhoowwe lafeen amma dallahanii ta'an kana? Isin obbo Galaa nuu kaasamee lafa hooggantu waan ta'eef. Wanti asirratti ka'ee sirriidha. Keessattuu lafoota akkasitti investimentii wajjin wal qabatanii jiran kan caalbaasii liiziinis darbanii kan sirna kiraatiin bulaa turan darbee bakkeen itti misoomin hedduun kan jiru ta'uudha yaanna asitti ka'e. Dhugaadha lafarrattis qabatamaadhaan kan jiru isa kanaadha jechuudha. Keessattuu lafoota caalbaasiidhaan idda dhiyeenyatti darban 2012 2013 keessa 14 keessa warreen darban darbee iddoon akkasii kan jiran ta'uu isaati kan maaliif dhiyaate irra caalaa yeroon ijaarsa isaanii fi yeroon ijaarsatti jalqaban kan jirudha qajeelfamaan kan taa'e yeroon ijaarsatti xumuranis qajeelfamaan taa'eera. Haa ta'u garuu dafanii misoomsuu dhabuun kan jiru ta'udha. Inni guddaan garuu bakkeen itti tarkaanfii fudhachuu jalqabne jira jechuudha. Sababni isin adda baaftan maalidha? Wanni lafa mijataa fudhatee namni misoomsu waggaa 3-4 dadhabuuf maali? Isin akka lafa nama hoogganutti qajeelfamni immoo maal jedha? Namni tokko waggaa 2 waggaa 3tti yoo misoomsuun dadhabne hojimaanni maal jedha? Dhugaadha qajeelfamni keessattuu lafoota liiziin darba wajjin wal qabatee namni tokko waliigaltee liizii kaasee idda seenee kaasee waggaatti ijaarsa jalqabu qaba. Yerootti ijaarsa jalqabu xumurus qaba jechuudha. Amma bakkeen isin argitan kun yeroo ijaarsatti jalqabu darbeera. Yeroo ijaarsatti xumuru hin geenye jechuudha. Bakka amma ilaaltan kuni. Kanaaf rakkoon achitti ka'u. Yeroo isin eedan yeroo ijaarsi itti jalqabu moo yeroo itti xumuru? No, lachuyyuu fakkeenyaaf akeekkachiisni barreeffamaa kennameefira. Akeekkachiisa duraa jedha, akeekkachiisa lammaffaa jedha. Sana booddee tarkaanfii fudhataa maa jechuudha sadarkaa duraatti akka ijaarsa eegaluuf. Yeroo kennameef keessatti ijaarsan seenu taanan tarkaanfii itti aanutti caalafti akka deebi'u ta'a jechuudha. Qajeelfama ta'e. Tokkotti keessumaa amma viidiyoo irraas akkuma ilaaluuf yaaliin taasisne lafni investimentiidhaaf yeroo kennamu kaayyoo kennameefii qabamtiire garuu lafni amma nuti ilaalaa turre kan biroos
baay'eetu jiru akka magaalaa keessanitti nutis naannofnee ilaaluudhaaf yaalii taasisneerra namni investimentiidhaaf lafa fudhate garuu dhimma biraadhaaf yeroo inni itti kireessullee jira. Keessumaa amma mukni gurguramu argineerra lafti kun lafa investimentiidhaaf akka kennamee turedha kan nuti odeeffannee garuu gurgurtaa mukaa akka irratti gurgurruu fi kireeffanneetudha namoonni achirratti daldala sana gaggeessaa jiranii kan isaan dubbatan. Akkamittiin hordoftu isin jechuun investimentiidhaaf ergi kennamee eeyyamtanii kennistanii achumaan dhiistu moo hordoffii akkamii taasistu maalidha gaheen keessan maal hojjechaa jirtu? Hayyee dhugaadha rakkoo guddaan rakkoo hordoffiif to'annoo keenyaati. Tokkoo fi yeroo walii galteetti namni ijaarsa keessa akka eegalu lammaffaa hojii qabatamaa waadaa galeef akka hojiirra oolchuu ta'uu kan qabu akkasi qajeelfamnis kan jedhu kasa kana. Humna tarkaanfii fudhachuu dadhabdanii? Tarkaanfii fudhachuu hin dadhabne. Maaliif ture? Ka turee fi akeekkachiisonni sun itti deemuu qabu jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa jennee tarkaanfii fudhan. Isin immoo obbo Abbabaan investimentiiwwan kun isaan lafa hoogganu lafti sun yoo misoomin bakka itti deebisu. Investimentiiwwan kennitan sun maaliif misoomsuu dadhabu? Humna hin qabne moo maaltu danqaa itti ta'e wanni qorattanii adda baaftan maali lafa kana misoomsuu dhabanii wanni isaan teessisaniif? Sirriidha akkuma amma achirraa ilaaluudhaaf yaalame namoonni baay'een lafa investimentiidhaan fudhatanii garuu yeroo taa'e keessatti misooma silaa barbaachisan yookiin fudhatanii fi irratti gaggeessaa kan jirre nutis xiinxala keenyaan adda baasneera. Inni kunis namoonni illee yookiin abbootiin qabeenyaa kun sababa garaagaraa kaasu. Sababoonni immoo isaan garaagaraa kaasan sun gaafa jalqaba waadaa galanii lafa kana fudhatanii sababoonni haal dureen turre oomishuudhaaf yookiin immoo misoomsuudhaaf. Fakkeenyaaf duratti ayyaantuun kaasaa turte namni tokko lafa investimentii fudhate kireessee muka irratti gurgura. Sirriidhuma waanuma jirudha. Maaliif dhiibtan? Maaliif laaltan? Warri lafa achuma jiru isinis